Okay. Akka design kun kayak dapat meetiira maaf kawan berjumlah kun sarara lama kaba sarara mati sarara itu meetiira sarara tu lebih sarara ini achitti kalbi kumbang jira walumaa galatti meetiira kuma afuri onno yonni jirra sarara kuda afuriitiin jechaadha. Gam fixee maal fixee maal fayyadamtaniirtu kana keessumootatti maal? Amma ka onno Cukkoon ka irraa hojjetame baay'ee onno hin qabnu nuyi haala keessummaa qofa onno jenne dizaayinii goone. Okay, mee hajii nu bira jiru waan ta'eef hajii mee maal fayyadamtaniirtu sinitti maal? Cukkoo ani Dimboo Abdallaa jedhama. Cukkoon yaw sababbiin isaa ayyaana irreessaa ka waggaa 150 ol maaddii keenyatti ardaa keenyatti deebi'e. Kanaaf gaafa mootummaan naannoo murteessarraa jalqabee waan kana yaaduu jalqabee maal godhu maal uumuun irra jira waan jedhuun namoonni xiqqoo warri na gorsellee warri waliin haasofnellee jiru maal argisiisuu qabna jennee gizee kaan ummanni bal'aan kun sabni bal'aan kun aadaa maal qaba? Dangaan isaan qaban shanan keessaa inni hangafaa kamii? Amma fakkeenyaaf akkuma nama keessaa Rabbi mootii uume midhaan keessallee Rabbi mootii uume garbuu mootii godheera. Kanaaf dangoota jiru keessaa kaabaaf kibba dhiyaaf barittillee naannoo Oromoolee ta'ee akka Itoophiyaatittuyyuu Cukkoon beekamaadha. Isa hojjechuutu narra jira jedhee yoo nama mari'atu lakki addunyaa irratti illee bar keekii akkanatti feestivaalii nyaataa irratti ka qophaa'etu jira. Maaltu qophaa'e? Meetiira 3,000 fi 188 qophaa'e jennaan an 400 hojjedha waan jedhu gamanumaan of qopheesse. Warri dalga jiranillee biiroon aadaaf turizimii illee marti isaaniitu yaada kana dhiyeessee jennaan urga gaafa saniiti ganama galgala na waliin dhaabbatu. Wanti kun guyyaa 18 dhadhaan isaa garbuun isaa kan xaa'oon hin faca'in garbuun maanuu kan soqeetiin fuudhee xaa'oon hin kan faca'in xaa'oo malee kan faca'e garbuun kumtaala 49 dhadhaan kiiloo 3,538. Ayyee ulfaadhaa isiniin jenna. Nyaanni aadaa immoo godinaaleedhaan qophaa'ee jira waan ta'eef gara sanitti osoo nu deemtanii jechaadha. Aji.